adda wanni mootummaa Itoophiyaallee kan addunyaallee namoonnis hayyoonnis dubbachaa jiran kaleessa TPLF bishaan Abbayyaa yookaan dhiifama asabiin buufata Itoophiyaan akka hin qabaanne ifatte jechuudha. Itoophiyaaf hin barbaachisu buufanni galaanaa kan jedhu Mallas Zeenaawiidha. Firoottan isaanii yookaan ammoo yoo uummanni Oromoo gara taayitaa dhufu taate Tigraayin fottossinee Eertiraa waliin galla kan jedhu wanni kun lafa kaa'ame. Kana keessatti kaaga'ee kana namoonni qaban Oromoonis keessa jiran jechuudha. Wanni asii isinitti tuquu barbaadu wanni yeroo dheeraa dubbachaa baane gartee maali? Akka Leencoo Lataa faati warroon Diimaa Naga'u Daawud Ibsaa fa'aa gabaatu warra gaafa TPLF biyya tana akka qabattuufis lakki Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu dandeettiin qabdu barumsa hin qabdu jedhee warra Tigraay akka qabattu godhan keessaa tokko jechuudha. Fottoquu Eertiraa irrattis warri gahee guddaa isa duratti qabatee gahee leencaa qabu Leencoo Lataa fa'aa jechuudha. Maqaa Oromootiin Oromoon akka Eertiraan fottottuu fi yookaan ammoo gartee addatti biyya taatuu fi uummanni Oromoo dhibbatti waan kana ni deeggara jechuudhaan gartee Eertiraan akkasiin fottottu godhame. Kana qofaa miti. Fottoqa Eertiraa qofa irratti osoo hin taane bishaan galaana diimaadhaa akka gartee kan Itoophiyaan ta'inii fi Itoophiyaa akka hin barbaachifne maal gooti Itoophiyaan irraa viidiyoo Mallas Zeenaawiidhaan jiraam qopheessuudhaaf isinii fiduu dhabee telefoona tokko waan karaa TikTokiitiin seeneef Itoophiyaadhaaf bishaan galaanni diimaan maal gooti Itoophiyaan Mallas akkana jechuudha. Itoophiyaan galaana diimaa maal gooti? Mee ilaala waan ajaa'iba rabbi Eertiraa galaanaan marfamte ni fayyada jechi Mallas jedha akkam Eertiraa ni fayyada. Itoophiyaa maal godhaa fi galaanni baharaa walitti balbala qabaachuun Itoophiyaa bu'aa takka illee hin qabu jechuudha. Waan garaan nyaatu hayyoonni yeroo san jiran warri biyyaaf qabsoofne jedhan akka kaafaa ofaati gartee warroonni hedduun jedhan adda nuti Oromoodha jedhanii dubbatan garuu warri biyya tana gurgurate isaanii jechuudha. Bakka tana qaqqabii ilaali ilma namaa adda addunyaan san kaaste. Gaafas warroonni waa'ee kana gubbatti fottoquu Eertiraa yookaan ammoo biyya ta'uu Eertiraa irratti warri Ameerikaanis Yurooppis keessayyuu UK faati jechuudha. Lakkaan ta'u wanni kun Itoophiyaan haqa qabdii bishaan galaana diimaa irraa jedhanii mormaa turan. Leencoo fa'aa haga Mallas fa'aan baatutti no isin bar uummata guddaadha. Eertiraan akka kutaa tokkooti sanbiraa bishaan bal'aa qabdi wanni sii kan inni godhuun qabu wanni kun hin ta'u lakkaa hin ta'u barbaannu jedhe Mallas jechuudha. Viidiyoon isaa lafa jira. Ni qaba sin garsiisa inshallah boru isinii qopheessa. Wanni kun maaltu jira yoo isin jettani diinni diinuma sodaan jiru kan kaame Itoophiyaa keessatti wanni isin hubachuu qabdan ilmaan Oromoodhaa yeroo waa dubbadhu na hubadhaame. Rakkoolee Itoophiyaan hadha qabdu waan kalee achi as dhufe warra kalee Itoophiyaa gurgurachaa turan wanna hedduu dhabde Itoophiyaan tokko yoo Oromoon hangotti dhufte wanni lafa kaame Itoophiyaa diigu gaafa Eertiraa fottoksan uummanni Oromoo illee nullee ni fotton adda baana biyya taana jedhanii haa biyyatun diigamtuu lafa kaame yoo Oromoon qabatte kun lala yoo Oromoon araakkiiloo akka deebitu taate wanni Leencoon fa lafa kaanii kalee kaayan warra isaan barsiise warra isaan sadarkaa guddaan gahe warra charchii irraa gadirraa eegalee guddisee isaan sadarkaa ganaan gahe kanaaf galata guddaa qaban waan tokko isinii qopheessuu jira inshallah rabbi taati rabbina haa gargaaru mi'eessoo keessatti sadarkaa isaan hangoo qaban yaappaa dhiifama yaappaa keessatti eenyu fa'atu warra adda bilisummaa Oromoo hoogganaa ture yaappaa keessa turanii akkamitti dhufanii maal jedhanii dhufanii kan jedhan isinii fidaa jechuudha. Uummanni kun hundee kalee irraa kaasee wanni uummanni keenya beekuu qabu hubachuu qabu. Warroonni asin Oromoo jettanii jala deemtan kun dhiigaan Oromoo ta'uu ni mala. Kaayoon garuu Oromoo miti. Na uffalchallee hedduun namaa waan kana gubbaatti aaruun ni mala. Irra dhaabbadhee dubbadhaa dhallee borullee haga lubbuun na keessa jirtu. Warri uummanni kiristaanaa ortodoksiin dhiifama naa godha. Warri amanteettaniitti amantan dhuga amantii teessan. Kaayoon Itoophiyaa afaan tokkoo aadaa tokkoo amantii tokkoo inni jedhamu sun eenyu deemaa yoo jettan namni hedduu namatti gaafatti ilmaan seemitik sin jedha never ever ilmaan kuush warra seemitik barsiifate warra nafxanyoonni barsiifatan leenjifatan nutti hin ergan jechuudha. Ardhas isaantu deemaa jira Itoophiyaa keessatti. Laala namoonni adda bilisummaa Oromoo keessa turan waan Mustafaan haasa'u qajeeluu beekan. Namni adda bilisummaa Oromoo keessa turte. Adda bilisummaa Oromoo eegaa hajjaa godhame eegaa jeneraal Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa irraa fudhatame wanni inni dalagaa ture Oromoo amaaressuu kiristinnaa kaasuu amantiin ala godhuu irratti dalagaa ture. Qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo guutuun maqaa irraa jijjiirame salaanni ni dhoorkama maqaan musliimaa itti ba'uun ni dhoorkama ni beeka namni hundinuu jechuudha.
namni kana hin beekne xiqqaa. Dhaaba lolee bilisoomee yoo xiqqaate addi bilisummaa Oromoodhaa yeroo waggaa 5 yoo guddate sanuu itti fudhata cabsee galuufi. Uf duuba deebitinaan hin jedhinaa gaafa dargiin jigee jaraan koottaa hoodhaa jedhaniin. Nu biyya bulchuu hin dandeenyu barumsa hin qabnu dandeettii hin qabnu jedhanii nu kennan TPLF afaan namaan beekne TPLF keessaa na uffolchaa. Internet tokko wifi tokko ona godhee saniif na fakkaate deebi'ee TikTok keessaa bahee gamana dhufe aggaarii bakka tana wadha waan irra dhaabbadhee yeroo cufa alanchee dubbadhuuf qaba bakka tana. Bakka tana keessaa yoo lafaa dhufaan new generation warri waa dubbisuu dandeettan seenaa qorachuu barbaadan naqaa qoradhaa.